Billy tokko hin jiru laata cheerchi guddaa wayii. Assemble cheerchi. Jira. Waldaa sana natu dhufe. Sirriitti beeka malee jira. Natu hundeesse waldaa sana achi dhattee waldaa assembly sanaatii Addisuu Raggaasaa beettawattee ajaa'iba sitti himuu danda'uuni waldaa sana natu achitti hundeesse qaba ishee jechuudha. Goree keessaati namni na wallaaleen jiru. Waldaa sana irratti nama gatii guddaa kan falee. Maasha Allah goree biyya keenya irratti magaalaa wajjin kokkee wal qabnee. Dhufta ammas yoo rabbi jedhe. Namata wajjin kokkee wal qabnee lafa sana kan fuudhee wanti jedhee anadha. Gaafachuu dandeessaa jechuudha. Na alhamdulillah amma immoo imalli keenya imala masjiida hojjechuu irra jirra. Bilo. Assalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah ajjala barreeffamoota tokko argeeti agaruu barreeffama kana laaluun hedduun ta'u barreeffama kana laaluun ta'u ilaalchi garuu namoota dadhabboota sammuun isaanii badhaan taane hedduutti jiranii logdi ka ta'e yookaan cufame jechuudha. Rabbi isinii haa banu. Nama miidhametti nama ta'etti warra ergama namoota kanaatiin ta'etti illee rookoo san jala kanatti arga garuu homaa miti foon namni wayaa yoo namarraa dhumate yoo wayaan namarra ciccite ni jijjiiratani kopheen isaa ta'u wayaa gubbaa ta'u ni jijjiirama qaamni nama gana qaamni namaa yeroo nama ganee jedhe akka ergamtoota kanaatiin jedhe qalbiidha malee sammuudha malee ka barbaadamu ergisa wanni kun waan siif kennamee sirraa fudhatama rabbiin ammoo isaa rabbiin nabiyullah ibraahimin ibidda keessaa baase kayunusin qurxummii keessaa baase abdii ammoo irra aansee boruu nu agarsiisa warri kana gammaddan boruu mana keetitti galuu dandeessi qaama keerra dhufuu danda'a balaan addaas tuquu danda'a warroonni waan kanarra haasoftanii jettanii barreeffama sanis arguutti jiru oduu tasgabbooftanii harrabni kun fuudhee akka namatti hin galu dur wanti hojjetatan ilmaan nama dhufti firaan nama dhufti maatii ufiitii akkasii jedhin nama dhufti zabana kana abbama dhufti beeka san akkasii na hubadha so namoota hedduu sammuun keessan dadhabaa ta'ee jira waa amansiisuuf yaala kan bakka namni yeroon teekinooloojii yeroon barumsaati waa baradhaa waa hubadhaa garaagarummaa amansiistanii addisuu gara kiristaanummaa namoonni deebisuu dandeettan ol baayaatii wajjin dubbadha manni banaadha cufaa isinitti hin taane waan hamaa barreessuun garuu furmaata isiniif hin ta'u jechuu barbaada. So kun sammuu yeroo dhaabadha nu xiqqoo wanni wajji wal falmaa jirru asitti falmii irra deemsifamu waa'ee amantiiti malee garaagarummaa kana amansiisuudha malee nama miidhama irratti qoosuu dhaabne jechuu barbaada. Akka amma fakkeenyaan dhufee isin tuquu hin danda'u maaf akka nama akkasii addisuu tuquu dandeessanii dubbachuu dandeessanii isa wajjin qeeqa akkasii ulfaadha. Boru ammoo ni agartan abdiin ammas leenca borus leenca rabbitu karaa ofiirra isa deebise foon isaa isa gana garuu ammoo warroonni ergama qabdan itti gammaduu dandeettanii warroonni ammoo miidhama qabu namni sammuu qabu namni kiristaanaallee haa ta'u miidhama isaatitti gadduu ergamni hojjetamsu sirrii ta'uu dhabuu akka malu irra dubbachuu qabanii jechuu barbaadeeti. Ulfaadhaa galatoomaa namoota jecha hamaa fi waan hamaa jedha biloggodhaa jechuu barbaada ofirraa just waan hin barbaachisu. Ana mooditar naa kenninaan warroota faayidaa hin qabne sii geggeessa. Akkas yaadduu kiyyaa turfuufi. Haa ta'anii fakkeenya lamaan sitti meenii naman baay'ee jaalladhu mucaa beekii kana wajjin wal si barsiisaa beekinis akka inni si baruun godhaanii Mooree Muraad akka hundi keessa wal bartaniin barbaada jechuudha. Beekii irra na jalaan bu'in. Okay. Bilaal ko waa tokko waa lama wal bira qabee sitti hima. Macaafa qulqulluu keessaa guyyaa tokko bartootatu Yesuusin maal jedhanii barsiisaa innaan abeettedhe barsiisaanii barsiisaa jechuun rabuun isa jenne waamnu sana wakaanii Yesuus isa jennu akka Addisu walumarratti naa deebiste yeroo tokko asi gaafadhume. Obsika xiqqoo yaa saa dheeraa naasamu. Jaarsolii waldaa gaafadhu deemi yookaan qabalee gaafadhu kana naasaaru haasaadhaani.
Namnis dhiyaa adeemsa haasa'an beekne isa rakkisa beekte. Barsiisaa qamadiin facaafne yootii maaltu girdaadatti naqee jedhanii barsiisaa Yesuusiin gaaffii gaafatani. Bartoonni jechuudha. Achi booddee seexanaa jedhe Yesuus. Seexanatti naqee. Akkasuma innaan maarree qamadiin kunii fi ingirdaadni kun yoo wal keessa ta'an gaarii mitiitii qamadii kana buqqisnaa ingirdaada kana qamadii kana keessaa buqqisnaa innaan akka gootanii jedhee innaan ingirdaada buqqisuutti qamadii buqqistuu dhiisaa haa taa'u jedhe. Garannee biyaa ingirdaada buqqisuutti qamadii buqqistuu dhiisaa haa taa'u jedhe. Maaliif sababiinsaa guyyaan itti qamadiin suniif ingirdaadni sun adda ba'u hin jiraachuu barbaadeeti. Yeroo adda baasaa qilleensi dhufee adda baasu jiraachuu barbaade natti fakkaata gaa Yesuusi. Lammaffaan immoo abbaa kootu mana ijaarsisa ture. Namichi qorqoorroo hojjetu kun yookaan qorqoorroo nu rukutu kan mismaarotuma rukutu jajallisee fixeennaani mismaara jajallate kana fuudhee gatuuf ka'e. Faazeriin akkasii deebiseef mismaarri jallatees mismaarri qajeelees lamaan saayyuu nu fayyada fidii nan kaa'aa taa'u jedhe. Maal si fayyada jajallateera yennaan gaafa mismaarri jallaan dhibu qajeelaan dhibu mismaara jallaa kana qajeelchinee itti fayyadamna waan ta'eef jedhe. Faazerii goota akkasittiin jedhee mismaara kana harkaa fuudhee kaa'e. Akkuma jedhe guyyaa tokko dallaa utuu ijaaraa jirruuti mismaara qajeelaa dhabneennaan akkas naan jedhe. Mismaarri jajallatee kan taamiruun jalliseetu saaxinii keessa kaa'een jira dhaqaachi keessaa fidii kottuuti madooshaadhaan sirreessinee dallaattiin ijaarraadheetu mismaara jajallaa kana madooshaadhaan caccabsee sisirreessee fuudheetu dallaa. Kontaaktiin isa godhaa. Maalni sagaleen kee baay'ee tokkochi fagaatama. Ciisee malaalaan jira kanaafi. Ijoolleen jeequ jedheeni kutaa biraa keessa ijoolleen waan jiraniif kanaafidha. An kanan jedhu garuu beeki. Okay. Uummanni pheenxee kun rakkoo nurraa qabaa nuuni. Maal ta'anii nu arrabsu nunoo nagaa wal gaafataa irraa maqaa namaa kaasaa hin jirru. Bishaan gaafa cuuphaa geggeessan bishaanii cuuphaa gadi fagoo sana bishaan booraatti cuuphaman immoo akkamii wantichi? Waan tokko jira beekta. Ani yeroo baay'ee kan naan galle. Maal ta'anii? Amantiin kan hundumtu beekuu qabu keessaa tokko amantiin hangaree miti han dhuunfaati. Amantiin kan kee kan keeti kan koo kan kooti. Ani akkatti amantii koo understandii godhe qaba ati amantii kee akkatti understandii goote qabda. Namni amma dirqama ani akka kootti eenyuun dirqama amantii koo fudhuun jedhu namnis dirqamee amantii kee fudhu amantii koo fudhus naan hin jedhu. Namni amma isa kana hubachuu qaba. Namni rakkoon isaa inni guddaan amantii ofii adda baasanii hubachuu dadhabuudha. Kanan ajaa'iba yeroo hundumaan kan ajaa'ibunaan nam tokko dirqama bakka anuma koo ta'uu qabdaa jedha. I don't believe this one. Ani kanatti hin amanu akka nam tokkottis kanan nama gorsu amantiin akka dhuunfaatti malee akka gareetti miti amantiin. Amantiin dhuunfaadhaan deema. Amantiin koo amantii kooti. Amantiin tola isaa amantii tola isaati. Amantiin amantii Ahimedidha. Ani akkatti waaqessu beeka. Innis akkatti waaqessu. Kanaaf isa kana kallattii kanaan understand yoo tokko hundumti keenya iyyuu borii fi jireenya keenya keessatti anaan maqaa koo ol kaastanii na leellistaniif jijjiiramanii fiduun qabu. Maqaa koo gadi buustaniif jijjiiramanii fiduun qabu. Yeroo hundumaa kanan dubbadhu. Kanaaf amantii keenya qabannee otoo jiraanne keessumaa immoo waan nuti ajaa'ibu keessaa tokko qeerransa gosa lama jira. Gadamsi gaafa wal lolu qeerransa gosa lama jira. Qeerra isheen tokkoon ariifatti. Utaalee manarra bu'aa itti gaafa wal lolan. Inni tokko immoo qeerransi tokko immoo hamma gaafni ishee wal xaxutti taa'ee ilaala.
yoo gaafni ishee wal xaxu tokko tokkoon ishee nyaatu. Kanumti nama ajaa'ibu keessa namni keenya istaayilii qeerransa ishee waan ishee ariifattu kanaati. Tokko ishee illee qabatu. Amantii tokkotti sitee kan hin jiraanne akkas waan akkasii jira. Kanaafi namni keenya otoo amantii masaatti cimee inni musliimas amantii musliima isaatti otoo cimee inni ortodoksiis amantii ortodoksummaa isaatti otoo cimee pirootestaantii tokkos ta'e gaariidha malee dirqama amantii koo fudhachuu qabdaa jedhee eenyuun influenseetu gochuu baate gaariidha. Yoo naa galee amantii koo irraa jijjiirradhee ortodoksii ta'uu danda'a. Yoo naa galee sirriitti musliima ta'uu danda'a. Inni musliimaas yoo galee ortodoksii ta'uu danda'a pirootestaantii ta'uu danda'a. Otoo akkatti wal hubannee gaariidha. Har'aa bor arrabsoo kana keessumaa arrabsoo jibbisiisaa namarraan eegamne kana yeroo baay'ee nan argaa. Jecha ijoollee irraan expecting goone nama guddaarraa gaafa dhageessu disgusting baay'ee nama jibbisiisa. Kanaaf hadaraa keessan namoonni tokko tokko yaadan taane warri poostii gootanii arrabas garaagaraas kan dhiyeessitanii amantii namaas arrabsitanii hadaraan siniin jedha dhiisaa. Amantii namaa arrabsuun dhugaan sinitti hima. Namni biyya keenya garraa miidhani wayi. Namni biyya keenya garraa miidha baay'ee garraa miidha. Maaliif waa'ee seeraa kana nama himachuu kana achi dhaqee hin dhaabbatu. Akka seeraatti garuu namni fooloowarii 2000 ol qabu miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti bahee nama arrabsinaanii waggaa 2 gaditti adabamu. Adabsiisne irras warra akkasii kana warra didee 7 8 9 bira dabarre warra didee utaalu kana viidiyoo masaanii fuunee adabsiisne irra salphaadha nama adabsiisu. Garuu immoo barsiisuu gaariidha. Ittimuun gaariidha. Kanarraan kana seeraan baay'ee salphaadha. Kanaaf namni keenya otoo seeras beektanii gaariidha. Amantii namaa arrabsuunis yakka. Isa kaan dhiisa. Isa safuu saba keenyaa dhiisa. Namni safuu kan hin kabajneen baay'atu wanti waa'ee safuu dhiisa. Namni keenya amma safuu irraanfateera. Safuu yoo irraanfattanii seera hin irraanfatina. Seerri takkaa nama qabnaan nama hin gadhiisu. Akka durii maqaa tola isaatiin yakka hojjedheen yookaan waan tokko hojjedheen maqaa amma jijjiirradhee badhaasa jechuun hin jiru. Amma dubbiin biyya keessaa cimeera waan ta'eef akka durii oliif gadi miliquun hin jiru. Faayidaa ayidiin kun amma lubbuun namaa lafarra jirtutti yakki tokko achirratti galmoomnaan amma lubbuun namaa lafa kanarra jirtutti jalaa miliquun hin danda'amu. Maqaa kee 10-20 jijjiirratte iyyuu. Kanaaf adaraa wal barsiisaa ma dandeessanii amantii namaa immoo ittiin bu'iina. Yoo sinii galuu baate dhiisaa amantii keessatti cimaa ta'a. Yoo sinii gales amantii keessa waan jedha. Kana expecting godha. Thank you baay'een dubbadhe addisu. Abshir. Rakkoon hin jiru yaaduma dubbatamu maluudha wanta ati dubbatte yaada dhugaadha. Wanta ati dubbatte yaaduma fudhatamaadha. Okay, Bilaal Oromoo argeen turre isan barbaadaa jiraam. Jechuun ilaa maalidha beektaa beekii qonaan yeroon dhuma waa tokko na ajaa'iba. Sagaleen koo si bira gahaa jira laa? Dhaggeeffachaa hin jiru dubbadhu. Yeroo tokko wanta ta'e barbaadde dhabdee wanta ta'e hawwitee wanta hawwite sana barbaadde dhabdee beektaa? Yeroo tokko waan akkasii tokko waan na mudatu hin jira beektaa gaafan akkasii hin jiru dhiifama Bilaalee lakkoofsa tokko argadhume si barbaadeen si dhabee. Dhiifama. Hin jiru. Namooti nama akkasittiin arrabsaa maal jechaa jiranii inni injabichaa. Ajaa'iba amantiin isaanii maal akka inni ta'u amantii isaan keessa jiran immoo maal akka inni barsiisu. Bitaan agala tokko lammaffaanii inni guddaan isaa fi inni olaanaan isaa zanan dheebodheen. Isa durii warra durii isaanii nan beela'een.
Siigalee garuu warri ammaa yaan kiristaanota illee bakka bu'uun jedhu kiristaanota na arrabsaa jiru hin jedhu. Wallaahi an kiristaanii nama arrabsuu isaas hin beeku. Kiristaana nama arrabsees dhagee argee hin beeku. Garuu warra amma jiran kun kiristaanota illee bakka buusuun illee natti ulfaata. Naqaan hin fachiisa. Garuu walumaa gala adaraa jedhee kan anis hin kadhadhu. Wallaahi la ol ka'ee anis hin kadhadha. Adaraa jedhee kan anis hin kadhadhu yoo jiraate. Islaamummaa keessatti jabaadhee akkan hafu yoo barbaaddan. Islaamummaa keessatti jabaadhee humna koo jabeeffadhee akkan keessatti hafu yoo barbaaddan ganamaaf galgala na arrabsa. Narratti duula narratti banaa. Gaafa akkas ta'u ofan cimsa of jabeessan deema waanta ta'eef kanadha. Kan akka beekiifaa immoo namoota ilaalcha qajeelaa qaban. Kan akka xibeessoo fa'aa immoo kan akka barsiisaa joonii fa'aa. Namoota ilaalcha qajeelaa qaban warroota akkasii immoo wajjin jiraachaa, wajjin haasaa, wajjin mari'achaa, wal gorsaa, wal eekkamaa, wal barsiisaa ni deemna jechuudha. Inshaallah kanadha kanan dubbachuu barbaadu. Walumaa gala warra na jaallatan illee warra na jibban illee waluma qixan jaalladha. Lamaan isaanii naaf bu'aa kooti waanta ta'eef jechuudha. Kisaaraa naaf hin qaban lamaan isaanii warri na jaallatan illee warri na jibban illee naaf bu'aadha malee kisaaraa naaf hin qabanii waddaachuu allu. Yaanni kee gaariidha warra kaaniif carraa kennina. Walumaa galatti addisu anyway yeroo darbee obboleessa kee faana abdii faana namatu dawwalii finaan jedhee bilbila jechuun bilbila isaa namatu naa kenne 19 namatu biyya biraarraa naa kenne biyya UK irraa namatu naa kenne bilbilii fiiti maal akka jiru gaafa dhunatti miinaan jedhani hiriyaa isaati. Hiriyaan isaa kun immoo naaf biraazarii koosa xiqqaadha. Anyway ani umuriin koo almost gara 40tti deemaan jira. Waggaa rafan tokko sadan tokko jaalan qabu. Isatu mee maaloo dawwalii gaafadhu maalirra jira kan jedhu naa bilbilaani. Cinqoo sin barbaanne waan mati qofaan odeessanii waa'ee nama natti bilbilee waa'ee isaa natti kaas bilbila sanatti naa kenne taasa'eeni nan cufe. Anyway waan bor hubachuu qabnu keessaa waan bor nuun qaanesine tokko hojjechuu qabna waan hojjennu. Jechi afaan keenya keessaa ba'u akka ammaa kana miti. Bor iftaan umuriin keenya hin deema. Gaafa deemnu sammuutiin bilchaachaa deemna. Simmeetitiin immoo gadi bu'aa deemna. Amma umuriin kee gaafa 26-25 ta'u dhiirri si caalu hin jiru lafa kanarra. An barbaadde goota humna qabda an barbaadde goota akkatti yaada sammuun kee. Umuriin kee garuu gaafa 26, 27, 30 gaafa ta'u garuu otoo onnee qabdu, otoo maal taatu sodaata taata. Umuriin kee gaafa dabalu akkasumatti deemta. Maal jechuun barbaade? Sooshaal miidiyaan har'a fayyadamnu kun viidiyoon har'a nuyi gadhiisnu kun sagaleen nuyi har'a gadhiisnu kun waggaa hedduu ta'uu danda'a. Obboloonni keenya warra xiqqoon arguu danda'u. Daa'imni keenya gaafa guddatan arguu danda'u. Abbaan koo akkatti dubbata. Haati koo akkatti dubbatti. Obboleessi koo akkatti dubbata. Inni sammuu isaanii keessa injekti isaan godha. Saayikooloojikaalii dhukkubni fagoorraa dhufu. Waan nuyi dubbannu, waan nuyi har'a goonu borii keenyaaf murteessaadha waan ta'eef akka kootti waan dubbatamuu hin qabnerraa otoo of qusannee gaariidha. Waan aadaa keenya balleessu, waan aadaa keenya miidhu, waan amantaa keenya immoo jibbisiisu. Karaa amantii kamiiyyuu qabaadha. Paagaaniin iyyuu ta'a. Paagaanii nama amantii hin qabne. Isa iyyuu ta'a otoo irraa fagaannee gaariidha. Tokko ani kanti baay'ee na ajaa'ibu keessaa tokko. Baay'ee kan na ajaa'ibu. Nama guddaa dubbii hin taane gaafa poostii godhu. Nama ati guddaadha itti rispeekti gootu. Namni kun nama guddaa itti rispeekti goote. Waa'ee amantii keessa galee gaafa bitaan mirgatti bocu baay'ee na aarsan. Akka personaalii jechuudha. Kanaaf please
har'allee borillee abbootiin amantii kam keessa jirtanii masgiidatti gaafa barsiisnu waldaatti gaafa barsiisnu bataskaanaa keessatti gaafa barsiisnu hamma dandeenye amantii namaa otoo tuquu dhiisne bareedaadha. For instance ani isinitti hima hiriyoonni koo hedduun waggaa hedduun barsiise Haramee Yuunivarsiitii waan ta'eef Haramee Yuunivarsiitii keessaa gaafan barsiisaa ture hiriyoonni koo hedduun musliima. They respect me, I respect them. Amantii koo naa kabajuu, amantii isaanii nan kabajaa fi namummaa koon kabajuu, namummaa isaanii kabajaa fi akkatti wal faana jiran. Hamma danda'ame isinis namoonni tokko tokko nan sin argaa. Hamma danda'ame otoo amantii namaa tuquu dhiisne. Inni musliimaa otoo pirootestaantii tuquu dhiise gaarummaan otoo dubban. Sinitti immoo karamillee irratti magaalaa karamillee irratti yeroo tokko deemee argee baha. Masgiida haaraa moo masgiida ijaaramaa ture bara 2005. Kan sun ajaa'ibu namoota amantii musliimaan taane kaarraa gadii bakka jedhamutti haaraa ture na yaadadha. Kaarraa gadii. Karamillee kaarraa gadii bakka jedhamutti. Kan nama ajaa'ibu pirootestaantii fi ortodoksiidha kan walitti buufatee ijaaraa ture. Akkarraa isarra har'uma isa ka'ee amantii sirriitti beekus akka ammaa kana dubbatu ton taani. Innarraa garuu namoonni tokko tokko gaafan ilaalu musliima ta'ee tokko tokko jallaan tokko tokko manni pirootestaantii maaliif ijaarama? Pirootestaantii ta'ee masgiidni maaf ijaaramaa jedha. Inni akkasii kun nama sammuunsaa xiqqoo nama ganaa garaajii otoo garaajiin jiraate garaajii galee hin sirroofne. As much as possible garuu amantii gaafa barsiisnu amantii kamiyyuu musliimas pirootestaantii ortodoksii haa ta'u gaafa barsiisnu masgiidattis charchii keessattis otoo nama keenya gorfanne. Otoo gorfannee bareedaadha. Haalli deemaa kun jiru kun baay'ee akka kootti inni guddaanis inni xinnaanis waan gochaa jiru. Amma komentii kana jala ilaala waan namni barreessu. Asuma jala ilaalame. Nama jechuun nama akkasii ani baay'ee mana ajaa'iba. Nama xixiqqoo sammuun isaa xixiqqoo. Nama guddaa fakkaata garuu sammuun isaa xixiqqoo dhiifama guddaa naaf godha. Warra akkasiifaa jira waan ta'eef isinis abbootiin amantii garaagaraa keessa jirtan please hamma dandeessan amantii namaatti otoo bu'uudhamuu dhiise. Otoo gorsitanii baay'ee bareedaadha. Isa dhumaarratti addisu yaadan inni sii kaasu boriif iftaaniif yaadan inni sii kaasu kan namni si kabaju namni kan si kabaju yoo tuffatte bira dabarte namni karaarra dhaabate hoosti jedha taanaan dhaabatte faana hoo jetta taanaan wii insi tuffata baay'ee si tuffata yoo isaan wacan garuu callisti yoo bira dabarte deemte nu tuffatee siin jedhu. They respect you tomorrow. Borin si kabaju. Ibsaan si kabaju. Hamma dandeesse nama hundumaaf deebiin deebisi. Nama purposefully barbaadde deebisuu barbaadde immoo karaa keessaa qunnamii deebisiifi. Karaa keessaa personal jechuudha. Kanarraan kan hafe nama hundumaa faana iyyuun hin barbaachisu. Amantiin kee amantii keeti. Kaleessa lafa turte situ beeka. Har'a lafa jirtu situ beeka. Siif ta'a taanaan maaliif dhagaa kaawwattee dhagaattuun sagadi? Siif taanaan dhagaattuu dhagaa lafa kaawwadhutti sagadi. Bakka amantii koo itti fudhata. Garuu hamma dandeesse kanan sitti immoo boodhiftaan ati nama guddaadha. Ati nama guddaadha. Namni guddaan immoo jalqaba of kabaja lammaffamuu namni akkasa kabaju godha. Hamma dandeesse nama hundumaa faanaan iyyiinii amantii kee arrabsaniifis itti baateen arrabsiinii just tuffadhu bira darbi. Gaafa kana kabajamta. Gaafa kana bilchina sammuu kee agarsiista. Kanaaf hamma dandeesse bira darbi. Paas. Bira darbii simmeetaawii kan nama godhu baay'ee jira amantii garaagaraa keessa.
Jechi nama simmeetaa wisi godhe kan otoo bira jiraatti kan ciniinni si godhu baay'ee jira. Garuu boodhiftaan kana sitti himu just tuffadhu bira darbama dandeesse. Hamma dandeesse tuffadhu. Amantii kee barbaade jedhee arrabsa namni waan jijjiiruu hin qabu. Sharaftee irraa kutuu hin danda'u waan jedhe sanaan. Sharafti waan tokko waan jijjiiruu hin qabu. Amantii kee irraa. Arrabsee dhiisee hin barbaade tokko godheeyyuu waan jijjiiruu hin qabu. Garuu namicha ati jijjiiruu dandeesse. Akkamitti jirta namicha amantii kee arrabsu. Nama ragaa 2-3 qaban nama hidhaatti sagatta. Kana yaadu sammuun nama. Isuma arrabsu yaada malee miidhaa akkamii akka sirra qabu hin beeku. Arrabsuu sanaatiin garuu amma namni amantii koo otoo akka barbaade arrabse akka jijjiiruu hin dandeenye nan beeka. I know very well. Homaa tokko jijjiiruu hin danda'u. Garuu namicha akka miidhumuu nan beekan. Garuu tuffadheen bira darba. Hamma dandeessitis tuffadhu bira darbii nama hundumaaf yaadan deebisiini nama ispeesifikaalii kominikeetti gochuu barbaadu immoo karaa keessaa qunname kan kanaan achi galagalteen ilaali. Dubbii dhugaa. Isa kana boodhiftaan guddummaa kee akkatti mul'isi. Nama beekaa ta'uu kee, nama guddaa ta'uu kee, nama jijjiiramaa deemu ta'uu kee haala kanaan mul'isi. Thank you baay'een dubbadhe. Ulfaadhaa. Ulfaadhu haasaan quuffamnedha kanatti dubbatte dhugaa dubbachuu fi wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jirtaa qaalii koo. Jirtuu sin nagaa keessanii. Alhamdulillah baga rabbi har'aan si gahatee iddoo tokko si jaallannaa iddoo tokko si kabajnaa atis abdiinis nuuf qaaliidha. Sirraa fagaannus nagaamaa sagaleen koo. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nagaamaa. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربيني بقى بولانو تاسيسي حبيبي إسن الرافة قاني قامان فقو جرا نس قلبين كينيا والبرجرة أهلي شهادتيني ادو توكو سني في ركوبسانا ادو توكو سنجالنا ادو توكو ركون كيسن نو يفكر كوتي نوفو بدا إن شاء الله وبولاي سنجالتو حلال الرالي فقوك أبدو سنجتشون بربادا أماني إلو بابور الرايو غوريد أكادن سيناسو نموت هدوتو والله يوسوجان إسن أرجيني اللي بولا كان بقى كبان جني سنين بونا فجزاك الله عنا خير الجزاء ربين جزاك السن الدنيا تس آخراتس ربي سني فكفلوك واني نمني سنين جلوس ربي رتسبدا واني إسلام مرتي obsuuni bakka guddaa qaba rabbiin biratti sabriin islaamummaa keessatti jedhan Umar ibn Khattab kamanzilati ra'si min aljasad jedhan obsa qabaachuun sabrii qabaachuun jedhan akka mataan namaa qaama namaa keessatti bakka qabuyyuu jedhan sabriin iimaana keessatti bakka qaba jedhan islaamummaa keessatti namni si tuquu danda'a si arrabsuu danda'a musiibaan adda addaa sitti dhufuu danda'a namni kamiyyuu bakka gahe bakka gurguddaa namni gahe hundumtuu obsa qabaachuudhaani wannan ofii dhaameellee siifis nama biraatiifis wantan dhaamuu barbaadu fatanaan karaa adda addaatiin dhufuu danda'a fatanaa sana irratti namni obsimmoo rabbiin biraa innamaa yuwaffa as-saabiruuna ajrahum bighayri hisaab qur'aana isaa kabajamaa keessatti rabbiin warri obsa qabanuu hisaabaan malee miindaa isaanii deebisnaa صلاة يو صلاة أجرين ساكت بماذا صدقاني سكسي حجيني سكسي قالوا صبريني موجد ربين إسابا ملي يور أبسك أبنو في مين دا إساني كني نافجر ربين كنا في آساتي تقو آسانا من جدا نرتي أبسا نمي أمما يادو هاسا وانتي في namoon daadhee biikennuu dhiisuudha amma danda'ameen diinii ofii irratti xiyyeeffachuu sabriin bakka sadiitti qoodama jedhanii sabriin inni tokko musiibaa irratti obsuudha jedhanii inni lammaffaan immoo qadara rabbiin sii dabarse irratti obsuudha ibaadaa irratti obsuudha kanaaf bakka jirru hundatti isin duukaa waan jirruu fi umaa tokko shakkii tokko malee akkuma kana nuu jabaadhaa akkuma amma itti nuu jirtu kanatti itti fufii abdiis immoo yoo rabbi jedhe rabbiin fayyisee yeroo dhiyootti nutti
bisa bakka hundatti masjidatti wallahi du'aayin kadhatamaa fi jira jechuudha. Namni qaamaan isin agarrillee bakka keessan bu'e isin duukaa jira namni waan kophaa jirtan isinitti hin fakkaatin siin jechuun barbaada. Namoonni jechan taane jala deemanii barreessanuu deebisuufiin hedduu namarraan barbaachisu. Koomentii hunda'umutu iyyuu cuftee yeroo baay'ee laliivii galtu koomentii faa cuftee deebii kennuufi faa dhiiftee abbaan waan arrabaaf uumame inni nama arrabsu. Inni nama arrabsu siluma arrabaaf uumame maal si dhibees duukaa hin deemin. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam jaalala nu barsiisan nama arrabsuu dhiisuu nu barsiisanii warra isaan tuqillee karaa khayriidhaan rahmatummaadhaan deebisanii waan ta'eefi nu duukaa gabbuune jechoota adda addaa kana hin kenninu. Amma namoota arraba baasantu jiru, namoota wajjechan taanii jedhantu jiru. I don't care. Namoota akkasii kana bakka itti kennuun hin barbaachisu. Ambiyoonni rabbi hunduu arrabsamaniiru bar addee koon beekta miti amma seenaa islaamaa keessatti kanuma keenyarraa yoo dubbanne kan arrabsamantu jiru, kan karaa abbaa keetii dhiiftee deebitaa jedhamanii ajjeesuudhaaf duukaa deemame jiru, kan biyya keessa hari'amantu jiru, kan abidda keessa buufamuudhaaf deemantu jiru. Hunda sana keessa darbanii bakka guddaa sana gahanii martabaa sadarkaa gurguddaarra kan isaan gahanii obsaanii ambiyoonni rabbi jechuudha. Rabbi obsa bareedaa nuuf haa kennu. Waan dogongorre rabbi irra nuuf haa darbu. Obboleessa keenya abdii yeroo gabaabaatti fayyisee qalbii keenya rabbi nuuf haa fayyisu. Qalbii kan kee gubatee jiru sana yeroo gabaabaatti rabbi siif haa fayyisu inshaallah. Hedduu tokko du'aa'ii cimsuudha wanni barbaachisu du'aa'iin meeshaa keenya waan ta'eefi. Jazaakallah abiibii siinii wajjin jirra jabaadhaa. Siin jedha waa tokko rakkoon hin jiru inshaallah. Hundumayyuu yeroon bari'u yeroo dhiyeenya inshaallah yoo rabbi jedhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu? Inni guddaani ergaa guddaa dubbateera beekiini. Anaanumtu tokko natti hin dhaga'amu baay'ee. Sammuun koo yeroo baay'ee ofitti namana. Galanni rabbi haa ga'u. Namoota akkasiitiif an dhugaa dubbachuuf guyyaa tokko dhaabadhee waa isaanii miti yaadeen beeku. Namni jaallatamee gammadamini ani garuu arrabsameen gammada. Dasileen nyaata sawwachuusi sadii kun. Gaafa na arrabsa natti tola. Wallahi nan gammada dasna jedha. Sababiin isaa mo'ataadha kaan nan mo'adhe bakka. Si galanii nan mo'adhe waan ta'eef manim muhamuu isaanii injifatamuu isaanii waan arguuf namoonni akkasii nama waa gochuu hin dandeenyetu si arrabsa. Fakkeenyaaf amala nama dadhabaa tokko yookaan amala nama sodaataa tokko yoo argite harkaan dandeessiin qabatu yookaan qabee sirreebu yoo ta'e carraanni qabu maaloodha sirraa fagaatee si arrabsuudha. Carraanni qabu wanta maal hin taaneef humna hin qabneef yookaan muhamaa humna qabu sanatti dadhabaa ta'u isa waan ofitti himeef kanadha. Erga guddaa dubbateera beekiini. Tokkoffaan namni tokko gaafa nama arrabsu akka yakka hojjetaa jirullee beekuu qaba. Inni lammaffaan diiniidhuma amantii isaa iyyuu akkasiisaa akka jiru beekuu qaba. Waaqayyo afaanuma waliigalaatti hin beeknu nan dubbadha. Waaqayyo garaa keenya kana kan inni guddisee fi wantoota qoshaashaa qofa akka inni baatuuf miti. Isa ta'us isa hin taanes akka inni baatuufi. Akka inni kan garaa keenya guddaa ta'e qaamota keenya keessaa akka waan hundumaa baatuufi. Garaa keenya keessa fincaan hin jira, sagaraan hin jira, garaachi hin jira, marrimmaan qal'aan jira, marrimmaan furdaan jira, dhiigni hin jira, maaltu jira, hundumatu jira. Garaan garuu guyyaa tokko dadhabeen beeku. Hima baata. Yoo tabba deemes baatee deema, yoo dachaa bu'ees baatee deema, yoo nama gaarii bira ooles baatee deema. Garaa namaa kana yoo tarsaaste hin baqatta. Yoo bakkee isaa ilaalte garuu ni jaallatta. Morma kana immoo kan waaqayyo qallisee uumeef waan garaa keessaa dhuftu guutummaa akka isheen waliin dabarsineef qusattee akka isheen baaftu hambifattee akka isheen dubbattuuf morma keenya kana qallisee. Shuuf. Qallisuu bichaa moo miti. Garaa keenya duuba lafee duddaa kaa'e waaqayyo. Morma keenya keessa garuu asiinis lafeen hin jiru, asiinis lafeen hin jiru.
foon dacha'uu danda'u foon gaggaragaluu danda'u kee kaa'e maaliif kana godhe waaqayyo laata yookaan rabbi maaf kana godhe uume bitatti illee galagallee mirgatti illee galagallee fuuldura keenya ilaallee dudduuba keenyatti garagallee akka garaa keenyatti waan naannoo keenya jiru akka ilaaluu dandeenyuuf rabbi kana godhe sinii galee gaggaragalanii ilaallachuu jechuun diina ofii fira ofii adda baafachuu jechuudha gammatu jechuudha tilmaamuu jechuudha taap koppiliinkii godhaa. Tokko kanadha kan naagalu akkuma kana wanti hin darbine hin jiru guyyaa darbuuf jecha waan hin darbine dubbachuun gaarii miti moorda immoo wanta nun ilaallanne itti illee daakuu bukeessuun illee gaarii miti addisuun arrabsame oliin bu'u gadiin bu'u waan dabalamu hin jiru jajame fakkeenyaaf uummanni miliyeena meeqa bayyootu harkanaa rukute yoo rabbi ol nakaase malee ol nakaasuu hin danda'u. Uummanni addunyaa guutuun kun immoo ol ka'ee osirratti ka'ee yoo rabbi gadi si buuse malee gadi bu'uu hin dandeessu. Hundeen koollee jalqabni isaa, hundee koollee xumurri isaa kan irratti ijaarame rabbi tokkicha irratti malee ilma namaa irratti illee miti. Waa'ee qo'e nama jaalladhu dhufee jira bilooni. So koppiliinkii sheer godhaa kan nama 300 irraa nama 100 wayitti gad dhufnee jirra. Warri mooniitira qabdanii Bilaaliin naagashaami pilis. Bilaalii wajjin uummanni akka inni wal baruun barbaadaa jechuudha. Addisu akkam bulte. Bilaaliin bagnagalfte haasaa ku fixanneet walitti darbiyan bilisa kun. Innaasa kanaa fi kanadha Muraad nagaama sagaleen koo. Warra goreedha magaalaa moo baadiyyaadha laataa? Ergaanaa dhattochuma. Goree magaalaadha. Magaalaadha addeeko magaalaadha. Magaalaa naannoo iskuulii mana barumsaa sana beektu yaada. Sirriitti malee dhuftee beektaadha tas. Godinyaa Ustaaz Saalii asii nu bira turanii asii fuudhanii dheengaddallee wajjin waa'ee kennu bataa turre. Naannoo mana barumsaa sana ammoo waldaan Assaam